Ashama arkafuni ordoftoota fi jaalatamtoota YouTube channel Biftuu Oromiyaa akkam naguma fayyaa keessanii nageenni rabbii bakkuma isin jirtanitti gaarreen laggeen qaxxaamuruun isin bira haa ga'u isiniin jenna akkuma beektan an asliidha. Mucayyoon tuni YouTube channel haarawaa banatte waan haaraya waan babbareedaa waan isin fayyadu waan irraa barattan waan dandeetturraa saba ofiitti gumaachuuf channelii haaraya banattee dhufte. So Oromonni idil addunyaa irra jirtan warri sagalee keenya kana dhageettan sorry jana tokko naqabe eessan bilbila maala dhiifam jana kan beeytanii jiraatamuu danda'u jana malee doktorri kun abbaa jaalalaati asii osoo asii tabiraa bira dhaabadhu tabiraan bilbilaa jirti beeytanii garaa bal'anna hundaa hin dandeenna amma gara yaada kiyyaatti isin deebisa. Okay, Biftuun teenya YouTube channel haarawaa qabatteetiin dhuftee jirti. Namoonni sagalee kana dhageettanii mucayyoo bareedduu fungaa tana argitan subscribe gochuudhaan jajjabeessaa firoottan keessan hiriyoottan keessanitti ergaa share like godhaa fi wantoota haarawaa yeroo dhiyootti qabatteetiin dhufaa jirti. Asliinan Kaayiroo irraa galatooma mee Biftuu maal jettan ati uummata kee kana? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagee jirtan? Wanni jechuu barbaadu hin jiru garuu inshallah booda waan jedhu hedduun qaba akkasumas subscribe naa godhan jedha. Egaan dhageettanii nama haarawaa namni haarootu kaameraallee sodaata haasawni illee nama waan hedduu qopheessu barreeffatee tolfatee tiringilee tokko achitti waraabbatee isin dhiisa amma tasa karaa osoo deemnu walitti dhufne karma isin jedha baay'ee isin jaaladha mucayyoo tana garuu torbaan kana keessatti waan hunda sa'aatii subscribe guutuu fi qabdu yoo mallaqaan kafaltanii bakka diimaatu gasoo kaamaaratu taate Oromoon ikkoo sirbatee di afroo riippoorti goona jettee guyyaa tokkotti miliyoona galchite garuu fi wal guddisuu hin beektu bataam nu miyaasaazzuna amaarinya baay'ee nama gaddisiisa subscribe gochuudhaan jajjabeessa isin jaalanna yeroo gaarii nuuf qabaadha bye bye.